ما كنا درا فلو فيديو أنا متان جوجي فدجة سلكي دي خيسة ورابي ورد مدتنا سبونا ولا بس أنا اوكي ورد اما كساغون وار ما فدي واتو مو مشكله اني بسيط اما قرقون اما لا لي واني نما يدول بير واني نما يدو غافا والبو نمون دول باسني وجين مكان ما والباسي وجي ونن دول بيجرا كوني شكي تكلم كو بي كما اما سلاو يو ونو وان جنا جنمي وان صبمي ون واوي ارغمتي اتشمبو ده فيديو يو ارغمتو تاي ابان ناجنا جني انا تو غبا سجو وين دبا مو انو غبا غافني وردان فيديو سي غبي جامو غافا نمني اترغيتي انا غباسي انا جنا جني جو غبا غافسن فيديو غبا امت بوبر فيديو قيامته غبي دي خمر ماولي بر اني بر دغفدو سمبر انا هرك قيامتان غوبي فدجي فراورابين سنجي دبالكين نمني ميديا خنرتي هريرو ولينقبو واتساب بنتي تيليجرام انت ولتنا جن لف انجرون سنجي بران سلاجراتي قاده باسن خنمو اتيادميدين سلكي دي خيسه توري لسه ما نرد ولا نما سلكيتي يا خيسة إرجمين سنجو جرابر جو نمني وردا جنتين بريفو مكنا ولين كمنا جالا لسين جالا دنا جالا تولين جنة تو كوجراتي أنا فرت منصور ما فرتي سلكيتي يا خيسة تي متى جو فردجتين إفلالا فراور عبين سنجي هدا سينتين هدا خيسة سبرينا جمالي سلكيتي يا خنني مرماري دان سبرينا ناقن نجيني برا سبرينا سلكيتي يا خن نمتين سنجي بر اوكي دبل سبونا amma dhaggeeffadhu miidiyaa irra wanni asii fi deemtuuf takkan jettu amma dhaggeeffadhu wanti eegalamee asumatti xumuramuu qaba hawaasaafis ibsaanis mana banee jira isaa dhaggeeffadhu ibsaan mana banee jire ibsaan mana akka banu godheen maaliif akkas godheeni jaalibsaan mana dawwalee ibsaadhaan immoo viidiyoo kiyya nama baay'ee natti erge gisee natti erganin hay viidiyoon kana rakkoon qabu kanuma ta'e maaliif anka viidiyoo takka nama wajjin hariiroo waan hin qabne waan hin beeku viidiyoo immoo silkii keessatti namni hundi iflaalee silkii keessatti Yo cuma nunggu sobat tuh pertama bos mereka. Kalau berbagi malah oli kediem nak boleh so. Malah aja cuma mata nama. Cuma nu aduh pura kongka bu mana shani vija baka untuk bani agenda kan o wifte wala ka bani tibute ifuma kan agenda kan amma agenda wali fayyadamu midilal. Halli si berbadu dah malah agenda si dia mungkin ada tiasi viji bunne ti fayyadamu berban. Halli si waa'een daabboo, waa'een qaamaa, waa'een maalii qubna garii gaafni inni ta'uu dhabee fi gabee baaftee gaafni riyaala kan bitamu dhiisee bubbuleera. Kuni beekamaadha. Haa ta'u immoo fiidiyummaan kun fiidiyoo beekamaa fi fiidiyoo kan mandura asirra tureetii miti. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf fiidiyuma nama taa'u takka nama bataanii hawwee keessa jiru kan godhameedha. Wooma xiqqaa tokko jechuu fedheeti. Kanumaa'uu waan fedhe haa ta'u yoo sabriinaan dhugumaadhaan isii kana goote sabriinaa godhe jennee beekuun nurra jiraata. Amma fiidiyoo wardaa jedha. Fiidiyoo wardaa ikkoo fiidiyoo ishii luka bargaa'effattee qubaa fi xiyyaara fi neeqee miti bara. Video harmi finti armaan mul'atu yoo xiqqaate rifeensa qullaadhaa fi hanga mormaa qofaa mul'ata haala itti gabbatanii agarsiisa hin mul'isne jechuudha. Kanaaf kun waan guddaa waan haaraa miti osuma ta'ee immoo hin laal viidiyoon kun Instagram yoo reetes viidiyoon akkanaa kun hedduudha. Waan akkasitti ulfaatullee miti. Ani reefullee mana wantaa seenee tiibeetiin jira. Ajandaa warra barbaadu irraa dhoyinee jirra.
an dhibbarraa dhibbatti asoo isinuu dhuftee hin dubbatin viidiyoo Snapchat-iidhaan warrame wanta jee malee kan namaa erganii yookaan messengeraan namarraa warramanii filtara qabaa achirraa ni jira bar markeetiin jira maal namni tokko silaaf bar waan nama ergame yoo ta'e fidaan jeeni baran ani doolaara kuma isiniifin kannaa yoo ani immoo quban qabu wardaan isinis quban qabu wantaas quban qabu mana 4-5 seeni yoo wanni kuni guutuu ta'e as baasan jee ana isini qonte jee hin sobanii kana hin guddisina wardaan illee nuti irraa dubbanne isinis dubbatte ajandaa kana irraa dhaamsina wal dabristanii walii hin kannina ijoolleen teenya dhugaallee silaatee dhumate amma olii gad fiiganii maal jedhanii kun amarrii kun meeqatti namatumaa jiraan amma ibsaa laayivii ibsaaf anaa laayivii kanatti deebinaa muniti kanatti deebinaati ibsaa ati amma wardaa kanatti dhiyaatana fakkaata amma akka isaa goonu bakka isin jirtu isii bira dhaynee waan akitti haasaan dhageeffanna garuu waan takka qofa walii agallu ibsaa isin warri isin dhiyaatan yoo isin booje yoo isin dubbatte yoo isin mana baratte yoo isin mana dhibbata akka seente yoo isin waan kana jalaa qabde wanti kun bal'atee akka hammaatu fi akka guddatu hubachuu fi isii hubachiisuu dina jiraata warri bilbila si qabdanii fi warri isii hojii wal hubattan dhagee waan takkaa sitti hima muudiinoo kaanitu jira laal dabbal amma dabbal yoo nu dhageessa keessaanis dabbal keessaanis itti dubbanna akkana sabboon akka wanni mana bakka mee qabbananii interview godha olaniif hin jirtu Abo, alta kana dubbisa mee alta kana dubbisa. okay hidhagama Ela bututtoota dhaggeeffadhaa lola shienne amaari nama cafacafuutu jira. Dubbiin saltanii waa'ee hudduu raasan ollee hudduu yoo taate suma harkaa qabdan yoo ta'e asirraa yaatanii waa'ee hudduu raasan ollee abbaa rabbii jedhaati. okay hingaa magaalatome jaalibsa akkana goonu tarra takka isii bira dhaynu aboo dhaggeeffadhu waa'ee hudduu kuulloof dhiisa kuulloo jaalataati deema uummanni wal fixaa jira waan siyaasa amaaraa fi oromoo waan nu galche hin qabnu obboleessu isin deemaa Jaalibsa kalees maal waliin jenne? siyaasan seenu Dorma kalees nun galchu siyaasa nun galchu waliif biyyaa baane Dabbal obsime. la abadan Jaalibsa siyaasan kalees maal waliin jenne? yalla siyaasa keessan haasaa ibsaa waan hin siidhaamu adaraa rabbii saawudii jirta ilmi namaa sin dhabatee harka keetiin ibidda si qabatee amaarri sin saliin dhaamsa obbolummaa waan hin siimuwan diyaaspooraan fi bakka fedhe dhattaa'ee nama qaba nama keetittumu guruppii ta'e amma si agarree jirra viidiyoo ta'e meeqa waraabbatee qaba amaarri telegiraama sirra jaarratee wallahi ansin jaaladha dhaggeeffadhu waan takkas sima ansin jaaladha awwa munir baay'uutu isaa baanee dhaabadhu irraa nama ibsatti naasa'u jira galgala kana eegaan itti qabe ba'uutti hin jiru kophaatiyya ati sabboonaadhaa fi caalaa nuureetii fi mammee guruppii wali godheetiin miseenjaraan akkam taane gennee haasa'u turre yoo wanni kun dhugaa taate ibsa ansitti hime saa'uuti jirta mirga dubbachuu mirga bobba'uu mirga socho'uu hin qabdu follow dhagattee agandaa dhagattee baariyaa dhagattee waan sin geenyee fi waan sin madaalle keessa buutee jiru eetiin taphatin siyaasa yoo barbaadde deemi biyya galee biyyi wajjii dhadhu deemarra wajjii dhadhu poolitikaan bigee jira ati baqataadha kuliif biyyaa baate dhagee waan isitti mu'an amaarri walaasalu oromoo walaasaltu amaarri oromoo irra humna qaba adii yeroo guyyaa takka simiduu danda'a hin taphatin xaaban taadheen hin taphatin waan sin fayyadeen hin taphatin wanni haasofnu waan biraati waan dubbannu malee waan ansiidhaa medhaamsa obbolummaati yoo fedhan siyaa hidhan yoo fedhan siyaa salan yoo fedhan siyaa ajjeesan waan sin geenye waliin laaqe du'ii boodana hidhan jii nagaan buli nagaan buli deema amma wardaa bira dhaynee wardaa bira wal agarraa dubbii waggaa akkana xumurra Jaalibsa mana firraa cufu boruu wardaa mana firaa cufu kootu boroo jaaso na kootu bakka wardaa dhaynan bahe koo mana cufadhu Yalla. Yalla yediama. Lagatti isin haa tolu ijoolleen amaaraa ta afaan kiyya beeytan afaan oromoo warri beeytan dhageeffadha. Isin aarnarratti wal jaartanii yoo na qabdanillee akka feetanillee na gootani garuu maa na godhuu hin dandeessan garuu isinii milkaa'ee jira na qabdanii hanga dandeessanitti bakka silaa isiniif mijjaa isan nageessitan garuu ammoo akka nageessitaniin bootaa san isiniif hin arganne isinii galee sa'aatii saniif bakka waan irraa isin girtee hayyifatan sani isiniif hin milkooyne mubaarak beeytaa jammaneedhaa keessatti aslii beeytaa jedhan aslii isin beeku mubaarakis bilookiin godhe asliis bilookiin godhe dhuguma rabbiin isinii maal dhaggeeffadha bilook jalaa nama baasa hunda isaanii bilook godhe maaliif jennaan jawwal narraa fuudhanii aslii na gaafatan mubaarak na gaafatan ati amantiidhaan waliin nama buusu jirtaa
kutaadhaa waliin nama buusu jirta nama akkana godhu jirta jaan ana suudii keessatti waan akkana nageenya shortaan nama qabnaan nama qabdeen biyyuman nama dhawoo sini galee kasasa addunyaarra hin jirreetu natti baname silaa jarri kiyya kuni nama jajjabaa ta'uu baate aramni nan biree dalagu kun araba qalbiin fayyaa qabdu ta'uu baate wallaahi anarra biyyaa sin galu ni sin bahu hidhaarraayis sini galee hidhaarraayis sin bahu garuu jarri kana qabee fi kan an bira dalagus obboleeyyan sini galee hireedha wanni kana obboleeyyan jechuudha na bulchanii na oolchanii galgalan sa'aatii tana na teessanii kotta fuudha jaanii jarri na fuudhee naan deeme sini galee jarri fudhatee naan galee garuu alhamdulillah akka oromoon taane sini galee akka oromoon taane akka oromoon na godhan taane kanaaf kiyya boruutti deebina dhugaa jettaa miti dhugumaan jaali ali namni qabaa suudii arabiyaa keessa qabaa firra farreessu abadan hin jiru suudii keessa jirtaa suudii keessa namni qabaa fi farreessu hin jiru obboleesso namni suudii keessa galuu gara biyyaa fedhu nam tokko hin jiru hunda ni beeyna obboleesso si galee kanaaf qabamteen qabame sa'aatii lamaan na qaban ganam osoo nyaata nyaatin osoo bishaan hin dhugin sa'aatii kana eegee amma nyaadhee dhugee dhufe jechuun si galee kanaaf garuu alhamdulillah garuu amaarri gammachuu isaanii ilfatuu danda'anii congratulation amaaraa jechuun hin danda'a umaa rakkoon tokko jiru jookar na as gabbu jookar dhufee jira jookar galcheen congratulation jookar jedhanii jookar baga gammaddeen jaani mee jookar ol galcha jookar na ol galcha na jookar congratulation jookar mee jookar ol galcha jala iyyaas halamaa kanaasi afaanis walitti hin beeynu nama afaan isaa beeku wajjiin haasoo islaama fidaniiti okay deemee jireenyin jiru dhufee deemee garuu alhamdulillah beehin jira jookar silaarana gammada beehe garuu wardaa teenya atilleen istaatolo jandaa keetiitti deebina ali as keessa jirtaa ergatte wattu si galcha Jalibsa, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maala gurbaa wanni jettu kun dhuguma asa? Dhuguma wallahi dhuguma. Jookar giba. Bara amma reefu gizee jechuun gizee asrii biratti moo magrib biratti mana caalaa nuuree tokkotti akkasitti haasa'anii ol seenee maal isa jennaan jaalibsaa qabamee naan jaan. Dhugaa rabbii dubbachuuf amanuun dadhabee akkamitti jennaan bakka jechuun mootummaa qabee jaangaa isaanii akka mootummaan qabetti mallaqaan baasisnaa maaliidhaan aan jaan mootummaan si qabe moo amaara si qabeti? Wala amaara na qabe mootummaa amaara galuunarra wal jaaree mootummaa mubaarak maaliif beeka aslii maaliif beeka kutaan waliif nama buusu jirtaa maaliif beeka si galee mootummaan na qabde mubaarak beeytaa hin beeku asli beeytaa hin beeku bilookiin godhe asliif mubaarak mootummaa uchuma santuu jechuun mootummaa uchuma santuu aslii fi mubaarak si gaafate jarri kiyya itti himan jarri kiyya waliin turjumaan godhanii itti himan jarri kiyyatti si galee maaliif qabdanii akkami qabdanii eessaa qabdanii jedhanii gaafatan seeraan ala amma bakka tana bakka na jiru tana jarri kasaaniiti obboleeyyan si galee warri na qabe kuni jaruma kiyyaan obboleeyyan si galee garuu ana amaarotichi wajjin jira moo arabootichi waqo faree jare kun amaarii wajjin jira moo hin jiru? Eeywa akkam tayyibate mubaarakii fi aslii akkamittiin biyya ku jettaan asliin doktora asliidha doktora waggaa 27 barate chaayinaadha asliin Itoophiyaan mitiin jettuuni. Amal de tira biji ali. Sila Jokoral sih. Taro Jamal Galchi. Anasi taro Jamal Jokoral Galchi. Agai amma ga. Dubati amma Amerikas negoste te jalib satro amma dubbi garagalla. Harka kennuuf deemtaare ofiifis harka kennite ijoollees harka kennisiisuuf deemta akkuma amma reefu dabbaal ilaa ani wanni harka akkuma amma
Oromoon guutuun baga qabamte sitti xiqqaatte issee taankii hojjechaa turan si galee Ayyee. maaltu Ati ofiifuu qabamte eessatti dhageesse eessatti agartereeti. Waggaa Oromoon akkana jettu ati ofiifuu qabamte eessatti dhageesse Oromoo akkana jettu. ani komantii jala deeme laale qaaboleeso atummaan wayii si dhagama bar komantii jala deeme laale Bakka ma qabamtetti qabame jettee of sawwartee postottee turteeti. qaamanumaa keessan na hidhaniin fossee baran Dubaati amma akkuma amma reefu eenyu dabbaal jedhe san amaarija baadha. Is salphattaa akkuma dabbaal jedhe san itti bakka fudhatteetuma akkasitti ijoollees jechuun akkanumatti bakka jechuun harka kennattan jechuudha bakka hanganumatti. Jaalibsaa. Wallaahi billa mali akka Oromootiin sila arra lumuutii Amaaraas kaayeen caffara akka Oromootiin dhaggeeffat akka Oromoon mana hidhaa keessatti imimmaan buuseen wallaahi alaabaa jaraas kaayeen caffara garuu akka san hin goone jara tokko jira sigalee warra garteen Afrikaa ta'an hedduun itti dhalaawan sigalee. Yaa jaalibsaa. Akka waan Oromoo si baasee bakka rabbi si oolchee ilma garaan qulqulluu ilma sammuun qulqulluu dhugaa rabbi baay'ee tokko natti dhaga'ame viidiyoo keessa laaliitu ture garuu Oromoon amanuu hin dandeenye hundi isaaniiyyuu tarii koomentii keessa laalii ture viidiyoo kee jalatti sii galee uummanni kun walitti gammada gaa'is sagaleen koo jira neetwoorkiin qabee jira. Baatee deemtu baatee deemtu uummanni kunis walitti gammada baay'ee viidiyoo kee jalatti koomentii dubbisaatii ture yaa uummata Oromoo mucaan kun osoo qabamellee kan qabamellee gaafa arrabaati garuu quuqama Oromoo waan qabuuf miidiyaa kanarratti fideetoo diina keessan tumsiise diina keessan reebsise malee waan ilma Oromoo tumsiise hin qabu har'a osoo qabamellee galee osoo qabamellee ajjeefame sinii galee balaa ilma Oromoo waraannameetiin ajjeefame qabame malee waa ofiisaatii yoo kabbadii mataasaa irratti miti kana hubaddaa beekaa hundi keessanuu gaafa roorroo walitti hin gammadinaa warri gammaddan keessumaa faaxee mana madaamii jirta maatsin godhe bakka isaa buutanii jiraattu iddoo isaa jiraachuu dandeessu maaliif gammachuu ilma Oromoo irratti hawwitu gaafa gadda Oromoo maaliif gammachuu hawwitu mana madaamii teessanii eenyu keessanii jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee bakka rabbi si oolche Jaalibsaa baraati amma bakka takka dogongortee Egaasaan aslii fi Mubaarak beektaasiin jedhan asliin Chaayinaadha. Mubaarak ammoo Agaa'oodha. Maaltiin beekan isaanii Mubaarak Agaa'oodha. Asliin ammoo Chaayinaadha. Nama waggaa 28 barate. Maaltiin beekan Itoophiyaadha yookaan Oromiyaadha jechuun qabdu turte bara. Dubbii gabaaba. Yaa ofii jaanii bar isaantu jedhe. Abboo barii sabboonan bahee dubbatee namni takka hin amanne dhugaadha jedheeni. Isi wanni inni gua Ali waan ati haasa'u jira fayyadamu. Tiigana garuu ani firratti quban waan kanaasa. Bari shurtaan itti waan nama qabdi makiinaa takkaan nama qaba. Ani shurtaan na bira ganama ani viidiyoo waraabee sigarsisuu danda'a Ali. Boru ganama gabbee makiinaa shurtaa waraabee sigarsisuu danda'a. Siigalee makiinaa shurtaatii miti. Jaru makiyya hagartee ani bira dalagu akka shurxaataan makiinaan isaan bobba'anii galaniin makiinaa shurxaa akka taate borganama viidiyoo miseenjera naa bilbili akka irra deebiseen si agarsiisa obboleessa yoo kijiba seeti si galee jarra anaatu dalagaaf bira ana bira bobba'e waan dawaama ana bira galan wallaahi gisee isaan galanii siin garsiisa gisee isaan baanii siin garsiisa naa ta'u wali miseenjeraan maaliif paablika irra yoon baase viidiyoo san waraabanii gadhiisuu danda'an jarri sanis maaliif nu gadhiifta jaannatti saara si galee kanaaf miseenjera naa bilbili jarri kun na bira bobbaa na bira gal garuu namuma isaa waliin bobba'an turu feena qabe ballaqqiidha malee hay maal jedhaniin jara dhufa ballaqamee dhufee qabne malee inni qabnuuf Ayyeega kalaas maal jenna Oromoon dubbii fixeera qabsaan hin kufaa qabsoon itti fufaa jedheera Oromooni qabsaan keenya jaalibsaan nu jalaa kufee jira asumaan nu badhaadha qabsoochi garuu itti fufee jira lola labsinee jirra asumaan hubadhu qabsoon itti fufaa gaafa san
kan kana oliittu sirra gahuu mala ati caal jettus dubbattus dhiisti. Ani dhagaye ani walla simbo abarsiida galche wallahi qabsoon hin dhaabbatu itti fufa garuu tiktok jedheen itti fufan dhageeffadhu garuu tiktok kanaani wallahi suuraa tiyya viidiyoo tiyya tiktok tiyya ana amaarri sa'aatii ammaan siinaasoo jiru sana sa'aatii ammaan laafee jiru wallahi kun nama kuma lamarratti akkana viidiyoo qabanii garsiisaa jiran dhaqee ilaali har'a heizoo Tigale? Opplinki godhaaf. Deemtee laaluu dandeenya viidiyoo yakka walumatti qabaniiti maal haasa? Maal dubbata? Maal opplinki godhaaf. Eenyu galchi jette? Rashida nama jaamu galchi Rashida nama jaamu. Yaa kee ture. Yaa aboo gashee aboo. Opplinki godhaaf erga rabbi. Garuu Oromoo. Yaa jaalibsa ati akka miidiyaa kanarraa diina qabdu rabbi carraa guddaa qabda carraa hamaa qabda. Bakka rabbi carraa si tolchi. Ganaa waan hedduu bahaa. Ganaa waan hedduu bahaa kan ganaa amaara nama 10 jalaa bahee akkana isaan godhe kan jedhus ganaa nu bahaa akkuma farsoosanii kan jaalibsaa mareefu jalqabaa ganaa naminis amaara jalaa isa hedduu bahaa akkasitu badda. Ali wallo kami jirtan amsa jaalibsa kami jirtan nagaa. Jirta Ali naarsaa jirta. Na dhageessani. Yaa dhageessa. Isaan sii qaba Ali garuu naarsaa jirta. Ana moo. Haasawaan normaal haasee siireesii dhageesse haasawaan siirees ta'e haasee Ali. Lafa Rashida. Laal jaalibsa kiyya anarraa teetuma yoo ati gammadde homaa rakkoo irraa hin qabu taakka lammeessa kaleessa mana kana guudha kan ani nannee guuta kana nee guuta kitti gunti ko dubbadhe na gabbaasanii booda kana duubaatiin haasayii jedhame waa lamaan beekuu fadhaan sirraa jaalibsaa kiyya bilbila kiyya si ergeen ture alii wallootis ni qabaa naa bilbila ana sirratti hedduu gartee maal seete aduu keessa afamtee aduu ifjiistee aduu keessatti goggoysuu nun godhinaadha. Alii walloo isiniif kalaa dubbiin kiyyaati naa bilbilaadha. Waan kana kaleessa finne jaanii maallaqa walitti qabne jaanii maalleen isaan walitti qaban sanii fi wanni kun hundinuu eessa maaltu jira beeytee dagalgalas nama sheernarra godhan mana roomaanii caljeetiin jala taa'ee dhaggeeffattu ture waliin baane. Nagaya barbaannaa jaanii isaan dubbataa jiran jarri gurguddaadha jaaniin isaaniiti nuti nagaya nutiitu dura barbaade. Amma gaa isaantu fuudhee saba geesse waan kana kanan baruu barbaadaan. Siigalee? Anuma wanni inni ol seeneef. Jarittiin amaarri tuni nagaa feetu osoo nagaa feete mucaa kana maaliif qabsiisti osoo har'a jarri mucaa kanaa nagaa kan mucaa kana jaalatan yookaan kan baasuu hin dandeenye ta'e mucaa kana ajjeechisiisanii turan argitanii mucaa kana waa gochisiisanii turan birriirree kaffalanii ta'u waan eenyu qabame maani quban qabu eenyu qabame jaalibsaa qabamee gadhiifamee ture badhu amanuutti hin jiru uummanni kun amanuutti hin jiru akkamiin amansiisuu danda'u warra jala kanaa wallaahi amanuutti hin jiranii jaalibsaa qabame wallaahi qaleessa qabamee har'a gadhiifame uummanni maaf hin amanu. Aye. Okay. Jaalibsa miira keessaa baay'atti abbaan fedhe waan fedhe barree ta'u dhugaallee ta'u sii galee koomentii namaa laala. Koomentii namaa laalin jaalibsaadha maal seetadha? Walii gadhiisame ma walii gadi dhiifame? Maal wanti? Walii gadhiiftanii? Maali dhaggeeffadhu haburasi. Dhagee gadda mucaa kana fideetiin asirratti humaa oolee halgaddallee fideetiin asirratti humee haleellee fidee asirratti humaa oolee mucaa amaarticha. Amaara as jiru nan kum afur dhufanii jookar as jira heeran as jirti namni guutuun as jiran isaanirra viidiyoo baafnee humaa oolee mucaa isaanii siigalee mucaan kun muudaniiti yeruma sanuu viidiyoo tiya baasanii kana wal garsiisaa turan siigalee amma kayeetiin mana eenyutiin dhaqee nama koma torba moo kana jiraan ol galchanii ijoollee teenya nu gadhiisaa teessan isiniif gadhiifnaa nuun jaan. Ishii aslii fi mubaarakii waliin gadhiifna malee kophaa ka'anii isinii gadhiisuu danda'u hin jiru.
An akka sabatti lolu jiru akka gandatti lolu jiru akka Oromootti wajjin deemaa jira isintu mucaa keenya dire. Wanni kophaatti isin gaddiisu hin jiru jeen. Keenyallee feetan akka feetan godha jedhin biraa bu'ee deeme. Miciyoon takka maal jettee na barreessiti amaara keessan. Komantii ol baasee isin garsiisuu danda'a barreessuu isin na barreessiti. Yoo ati borganama bakka san jiraatte ani saareedhaan an jetti. Afaan Oromoo barreessiti. Sigalee ishii jeeritu baaritti dhiise. Hoggaan lafaa ka'u sabboonaaf hin bilbilee akkamiin nagaa jirta jeenii waliin haasofnee mana bananna jennee dubbannee haane qonna ishii jeenii. Isarraa cufachuu fi jarri dhufanii na fuudhuun tokkuma ta'e. Makiinaa takka makiinaa afurtu dhufee na fuudhe. Makiinaa kanan tokkosii na fuudhu jarri kun duraanuu waliin jirraa akkam jedheetu maa museetti dhiise. Hogga jarri naan deemu jara kiyya bilbilaan jarri hoggosumatti dhiisanii mana isaan nageessan laalanii lakkoofsa meeqaa si geessanii naan jaan lakkoofsa akkanaatiin jeen. Hogguma san makiinaa qabatee dhufe jarri. Waliin haasawanii waliin waa hunda godhanii maalirra qabdan maalirratti dhuftan jennaan ballaqamee qabnee jennee jaan. Maaltu na ballaqa naannoo kiyya kana ijoolleen jirtu ijoollee Oromooti. Yoo amaarri hagartee duraan as beeku mucaan tokko amaaraati amaaruma haa ta'u malee an amaaratti illee mucaa sana Oromumaan jaan. Garuu afaan Oromoo haasaa amaaraati